Jadi motor mo gila tu motor bana gala taraf gala panna yani ummata gala gala panna miirri uummata naannoo sanitti argame maal fakkaata ture yoo baatan Shamsaddin? Akkaataa itti baane baay'ee nama ajaa'iba. Uummanni sun bakka wanni biyya kana hin jiruufis dibaatanii malee dibaatanii kan hin jiran torbee lama darbee jira. Har'a baatan boruu baatan har'a baatan boruu baatan hin jiran malee yeroo akkanaa baatan hin jenne galgala eega walgalle lakkaa'amne eega walgalle booda ba'an hin jirani. Ulaa bananiiti. Hin amanne ture saffiraayis taane kan tokko namanne kan booda ijoollee hedduutu jawaanii jifa jiruwaana. Ani amanii ulaa qollofanii maqaa ijoollee asitti barreessinaan jedhanii maqaa ijoollee barreesse. Alhamdulillahi rabbil Wal deebii maqaa ijoollee barreessee gabbaasinaan jedhanii ijoollee diimee gabbaane. Rajoo arfaa harkuu qabna inni rajoo arfaatis haala mijjeessanii dhahinee. Bakka isaanii wajjin ijoollee meeshaa qabadhaan jedhanii nu baasanii haala turree mooraa keessa jechuun eega manaa baanee sanbooda waa'ee caafa jedhanii jira zoonii biraa jechuun abboo isbaat baay'is nu wajji baasanii. Baga rabbi nagaan baase. Warra sadii irraayis Alhamdulillah. Matas kan darnaggaa jala jiru warra dubartootaan nu biratti hidhaa jiran zoonichi. Alhamdulillah ya rabbi. Isaanis baasanii sanbooda abboo isbaat fa'aa dura baasanii itti aanee warra kan darnaggaa baasan baasanii sanbooda nu baasanii of gubbaan immoo uummanni eessaa akka dhagee hin beenu uummanni baay'een bee qaallichi fuuldura dhaabbataa ture. Na akkaataan uummanni itti bu'u haala faayaan dhaibdaa ture malee rakkaan uummanni miira lafa kosenne. Sanbooda baasni kanuma poolisii nu fuudhee kan waraana kan mooraa jiru nu fuudhee bakka nuti barbaannu nu geesse boolee bulbula. Nama mana maatii Jawaar ijoolleen hedduutaa fuudhee anis achitti dhufanii maatii hiyya mana fuudhanii amma maatii wajjin jira. Mee eenyufaatu bahee eenyufaatu hafe Shamsaddin eenyufaatu bahee namoonni bahan hagamii lakkoofsaan qabahan eenyufaatu Maqaa namoota beekamoo. maqaa namootuma yaadattu warra bahan keessa. Konferansii qabee aanaa Shamsuutaan itti aanee guutuu mul'isaa Amaan Qaaluu Alamaayyoo Galataa Taamiraat Hussein Sabbuu Qaaqaaqoo Kennee Gurmeechaa Daawit Abdataa Taate qabu. Hoggaalaa Dirribsaa. Okay, ijoollee ta'an keessaa kan nambisee mastoo harritamaa bakka kan jechuun nama 13 baanee waa'ee taaka jaamu jira achi immoo Dajanee Xaafaa fi Arafaa Abubakar Tochifee waliigala nama 15ti. Warri himata Jawaar jala jiru immoo nama 20 waliigala. Nama 20 jedhaman san keessaa 15 baanee jirra. Shanan Jawaar biratti namni hafe nama 2 guutuu Boonaa fi Boonaatti Bileetii fi Geetuu hafe. Maashaallah maashaallah. Saajjiin Geetuutu hafe. Ni bahan isaan. Isaanis amma ba'uu jiranii akkaataa ibsan miira keenyatti ibsan ammaan sana hin beeknu hojii akka jechuun saffiraayis taanee waan hin eeyne. Garuu nuti ni baasee namallee ture ni shakkaa ture tasaa sana maaliif dhufanii jennee shakkaa ture as baanu mana zoonii keenyatti aanee immoo waa'ee taaka jaamu jira bakka abdiillee abbaan jiran abboo isbaatfaan bakka jiranii abboo isbaatfaan itti gabbaasan akka suduudhaan karaa manaa nu gaggeessan bakka barree larbaa geessu sun federaalarraa duraanis hamuuraa sun ta'e federaalarraa dhufa sana arginaan bakka akka baanu beenee oguu baanu immoo maatiin nam tokko guban qabu eessaan akka nagaan hin beenu ulaan duratti akka malee namni baay'atee guutee jira akka malee iyyaa turanii. Oromoon isin eegu jirti. Akkasitti seennee Nama gammanne ba. Alhamdulillah. Baga rabbi nagaan. Dajanee waan gaafatte yoo qabaatte gara keettiin deebisa Shamsaddin. Baga rabbi nagaan baase. Dajanee na dhageessaa? Dajaneen bilbila kallattii irraa I think Finfinnee irraatti bilbilamaa jira. Mee Shamsuddin irra deebiitii uummata Oromoo kallattiidhaan hordofaa jiru uummata Oromoo waggaa tokkoof oliif isinii dhageessisaa tureef gama adda addaatiin qaamonni galatoomaa jettuun. Uummata hunda galateeffatu uummata Oromoo haalaa fi keessa jirullee barbaada. Illee hedduutti tola ture aadaa isaatii Aminaa Mahammad nama jedhamu. Nama maqaan ta'uun irratti ulfaatus nama baay'ee hadaddeebi'aan ulaalu nama baay'ee hedduun hojjetee jiran hojii rakkate. Maqaalee daddabuu baay'ee hundi. Xumuree jira I think Dajaneenis dhimmooma Dajanee yoo na dhagaa jiraatte hin beeku
I think dajaneen dhimma kana I think nama biraa qabatee dhufuudhaaf yaalii taasisaa jira. Dhumarra kun na hafee kana jechuun qaba yoo jiraatte namoota si hordofaa jiraniif namoota si daawwachaa jiraniif carraa kana fudhadhuuti egaa guutuu ka ta'u. Uummanni Oromoo hidhaarraa qabee nama lakkoofsaan lakkaa'amu malee uummanni Oromoo baana akka jirutti uummanni Oromoo mana hidhaa keessa